Ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoota Oromoo miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa kun guyyaa irraatiin aktivistii mirga dhala namaa fi akkasumallee joornaalistii keessummaa jabduu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Sooretti Kadir saganticha qopheessuun kan isin waliin turu Anaayyaantu Taayyee ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo amma xumura qophii kootitti nafaana tura. Gamanumaan gara keessummaa koo guyyaa irraatti isin dabarsaa. Baga nagaan dhuftee Sooretti. Ganagaano eddan ayyuu baay'ee gammadee jira miidiyaa kan keessatti argamu irratti. Tolee atis yeroo kee qaalii irraa nuuf laatteen waliin turtii gochuudhaaf waan argamteef hedduu guddaa galatoomi. Egaa guyyaa irraa afgaaffii yookiin maree keenya guyyaa irraatti gaafa dabarru dhimma waa'ee sanada barreeffamaa Oromiyaa dhugaa bilisoomtee mootummaa sabaa caala jedhu yaada keessan kun yaada waliigala barreeffamichaa maali? Waliigalli barreeffamichaa yaadichi maali? Galatoomii gaafii jalqaba kan keetii fi yaanni waliigalaa sanada kanaa biyyi Oromiyaa kan jedhamtu tokkoffaa Oromiyaa yeroo jennu riijinii tokko Itoophiyaatti ilaaluu oliin akka biyya tokko kan of dandeetteetiin akka jiraachuu dandeette akka saba tokkotti akkasitti first of frameworkii saniin ilaaluu barbaada. Yeroo uummata Oromoo ilaallu uummata aadaa fi afaanii fi seenaa fi qabaateetiin eessa maalirratti maal nu godha wanta hunda kana qabaachuu maal nu godha neeshinii tokko saba tokko nu godha. Sabni tokko immoo waa baay'ee barbaada. Nu akka Oromootti akkan hubadhee akka qabsaa'ota tokkotti akkan hubadhee seenaa qabsoo keenya keessatti nu walaaba empire Itoophiyaa kana jalarraa hanga empire tunnutti dhufteetiin nu koloneeffattee empire kana jalaa walaaba bahuu fi tattaafataa turre qabsaa turre kuni waggaa even 100 jechuu dandeenya kan akkanitti qabsaa turreef galma nu ga'uu barbaannu immoo biyya tokko ta'uuf biyya walaaba taatee biyya of dandeettee namni baay'een biyyi tunisu maqaanis the Independence Republic of Oromia taateetiin akka dhaabattu barbaadan. Anillee baay'ee kana barbaadaa ture. Especially jechuun seenaa siyaasa kiyya keessatti moo seenaa kanan siyaasa hordofaa ture keessatti moo siyaasa hojjetaa ture keessatti hanga Hacaaluu wareegama irraa galmi kanas anis irratti hojjedhaan ture kan baay'ee arguu barbaadaa ture akka Oromiyaan Republic taateetiin of dandeettee of dhaabatteetiin jiraachuu dandeette. Garuu amma gara yaada sanadaa kanatti yeroo dhufu maal jedha sanadaan kuni dhuguma bilisoomuu qabna. Dhuguma empire jala kana buqqa'uu qabna. Isii jala jiraachuun du'icha filachuudha. Garuu biyyi tokko mootummaa saba nation state kan jedhamu yeroo jala bultu roorroon kan amma nu argaa jirru ima argama. Biyyi sun Republic of Oromia taate, biyyi sun Itoophiyaa taate, biyya barbaadde yoo taate, maaliif yoo jennu mootummaa sabni tokko moo nation statein tokko karoora ofii qabdi. Karoora kun immoo uummata nagaan bulchuu, uummata nagaan akka jiraatanii yeroo baay'ee addarraa ta'uu danda'aadha. Kanaafuu yaanni sandaa kana keessatti waliigala kan jiru Oromoon bilisummaa bahuu hin qabdi. Akkamitti bilisummaa baati garuu yoo empire jala kana buluu hin dandeenye Ethiopian democratize ta'uu yoo hin dandeenye Independent Republic of Oromia immoo mootummaa sabaa ofii taateetiin addunyaa kanarratti frameworking moo structure nation state taateetiin yoo roorroon biras argamuu danda'e sunis bilisummaa nun baasu. Kanaaf falli maaliin gaaffii kana hanga walitti deebisuu fi tattaaftaa jira. Okay, tolee galatoomii. Egaa barreeffama kana akka barreessituu fi yookaan immoo barreeffamni kun afaan Ingiliffaan kanatti barreessite afaan Oromoottidha kan inni hiikame. Barreeffama kana afaan Ingiliffaan barreessite afaan Oromootti hiikuudhaa fi maaltu si kakaase? Kaayyoon sanada kana maali? Sababni inni hiikame kaayyoon isaa akka galma gahuufi. Kaayyoon isaa maal yoo jenne akka uummanni Oromoo sanada kana fudhateetiniin kan ofii godhateetiniin irratti mari'atee wal falmuun illee yoo jiraachuu qabe wal falmee kun hin ta'u kun hin ta'a jedheetiniin walumaa galatti sanada kana yaada isaa irratti yaadee akka nama dhuunfatti immoo akka saba tokkotti saba sana keessatti immoo hawaasa adda adda taaneetiniin saba kana guddaa keessatti irratti akka dubbannu barbaada.
Kanaaf jechuun galmi kana yoo ta'e because so falaan kan sanadaan kun lafa kaa'aa jiru uummata Oromoo gaafataa jiru falaa kana hin barbaadan jireetni kan gaafataa jiru Oromiyaa keessatti ooluu qaba. Oromiyaa keessatti yoo oole uummata Oromooti sanada kana kubachuu qaba. Kanaafidha kan afaan Oromootti hiiktee jechuudha. Tole mee boqonnaa tokkoffaa keessatti kaayyoon barreeffamicha maal akka ta'e boqonnaa tokko keessatti gabaabsii himati daawwattoota keenyaaf ifa nu godhe boqonnaa tokko keessa kan jiru sana. Tole gabaabseetiin yoo jedhee basically yaada siyaasaa haaraa introduce godhudha qabsoo Oromoo keessatti. Yaadni siyaasa haaraa kuni democratic confederalism moo democratic modernity kan jedhamu kan fala ta'uu danda'u kan duraan irratti dubbannee empire yoo jala bulle nation statein mootummaan sabaa yoo nama cunqursitu akka nature isitti maalinni giddugaleessisi moo maalinni fallisi yoo jenne yaada siyaasaa moo political theory idea kana dhiyeessuu fi hima boqonnaa tokko. Ayyee mee gara boqonnaa lamatti gaafan darbu boqonnaa lama keessatti egaa barreeffamni sanada kee akkas jedha rakkoo nu mudatee fi humnoota irraa bilisa ta'uu qabnu ibsuu jedha. Akkuma mata duree barreeffama keetiitti rakkoo Oromiyaa mudate jettee ati intalte maal fa'aadha? Rakkoon yeroo ammaa Oromiyaa mudatee jiru falli rakkoo kanaa ati maal keesse sanada kee keessatti? Rakkoon kan nu mudate kan nu hunduu beeknutu jira. Kan empire jennee Itoophiyaa jennee mootummaa Itoophiyaas kan ammas kan duris jennee aadaa cunqursa kan biyyi Itoophiyaa kun baratteetiin Oromoo irratti gaggeeffataa turte waggaa dhibbaaf hanga ammatti rakkoo kana hundumaa hin beekna miti. Kanarratti daballeetiin maal jedhaa jira sanadaan kun as keessatti maal jedhaa jiru aayidiyaan kun yaadni siyaasa kun maal jedhaa jiru waan lamatu jira. Tokko mootummaa sabaan nation state jechuun yaada waggoota maybe 3,000 gara 5,000 duri kan beekame. Nation statein akka society tokko ummata tokko akkatti qindeessanitu ijaarame. Nation state tokko jala Kenya jenne, Australia jenne, America jenne, Ethiopia jenne san jala ummanni hin qindaa'ani miti. So structure kuniyyuu rakkoodha. Kuniyyuu roorroo fidaadha jechuudha. Maaliifi isin nation statein tokko dhaabatteetiin karoora ofii qabdi. Karoorri isii capitalismii geggeessuudha yeroo baay'ee. Unless statein tokko baay'ee socialistii taateetiin dhaabatte malee nation statein tokko capitalismii geggeessuu jechuuni wanta ummanni nagaan hojjetan hojii isaanirraa akka isaan xiqqoo argatanii namni xiqqoo yeroo jedhu lakkoofsni isaanii xiqqoodha. Minoritiin tokko. Nation state kana duuba dhaabatanii mootummaan sun dhaabateetiin isaantu baay'inaan argata jechuudha. Kanaafi nation state tokko yeroo uf ijaartu, uf eeggachuuf ijaartu, ummata eeggachuuf hin ijaartu. Kanaafi wanta akkanaa akka rakkootti beeknutti barreessaa jirra sanada kana keessatti. Next to Ethiopia empire jenne, aadaa cunqursa jenne waan hundumaa kana akka sabatti sirriitti hin beekna keessaaf ala isaa hin beekna. Garuu sanirratti akka yaada keenya bal'isneetiin we understand capitalismiin ummata Oromoo ummata kan gadaan bulamu kan aadaa akka kennaa qabnu kan safuu hubatu ummanni kuni ummati immoo kan percentagein isaa guddinaani lafa qoteetiin kan jiraatudha miti. Kanaafi capitalismiin ummata akkanaafi for 60+% I think it is yoon dogongoree kan agrarian moo qotee bulaa ta'eetiin kan jiraataa jiru. Waan akkanaafi kan almuuda baay'ee qabu kan mineral resources mineral baay'ee qabu kan addunyaan barbaadu akka hin saamamnee fi nation state fi capitalismii akka rakkoo ta'anii akka hubannu jenna. Achi keessatti immoo falaa kan itti baasnu is this idea kan democratic confederalism jedhu. Yaadni kun maal jedha gabaabatti yoo jedhee saba ta'uu dandeenya. Oromoo nation kan afaan qabu, kan aadaa qabu, kan guyyoota celebration isaa qabu, irreecha ta'ee waan biraa ta'ee kan even national anthem sirba abbaa biyyummaa isaa kan qabu. Waan hundumaa kan sabni qabu qabaanneetiin seera addunyaan kun kan nation statein geggeeffamu seera addunyaa du'aadha. Kan Oromoos ajjeesuu barbaadu, kan duraan ajjeeses jiru, kan fuulduras ajjeesuus danda'uudha. Kanaaf itti makamuun Rippaabilika tokko taaneetiin itti makamuun isaa nu ajjeesa fuulduratti yoo sirriitti ilaalleefi. Immoo siyaasa keessatti immoo when you build country tokko yeroo ijaartu
position to jira miti president mo prime minister mo akka structure biyya sanitti sanida kan namni yaadaa jiru eenyu namni tokkoffaa sun kan bulchu jedheetni kan yaadu kun yaada sirri miti humna kan 50 million people nama tokko keessatti kaa'u mo nama even if they are elected yoo filatamanii leettiniin taa'anii waan yaani siyaasa kun maal jedhu akkasitti osoo hin laalle humna gara ummatatti fiduudha. Ummanni akka hawaasa isaanii lafarra akka ijaaraniitiin akka jiraatan chapter boqonnaa 4 keessa bal'innaani structure democratic confederalism kun akka maal fakkaatu hin hima. Boqonnaa 2 keessatti maal jettee barreessiteetii jirta humnoota irraa bilisa ta'uu qabnu yookiin of eeggachuu qabnu kaastee jirta. Humnooti nuti irraa of eeggachuu qabnu warreen kami akka yaada barreeffama keetii kanatti daawwattootaaf xiqqoo ishee gabaabsiidhumatti ifanuuf godhe. Humnooti kuni humni hundumaa saba isaanii akkuma ta'e haa ta'u Amaaras ta'uu danda'a, Oromoos ta'uu danda'a, Tigraayis ta'uu danda'a, Ameerikas ta'uu danda'a. Humni hundumaa kan nama ajjeese moo nama yoolleen ajjeesne lafa keenya kan saamuu barbaadu uf guddisuufi. Biyya ofii guddisuufi akka dhuunfaatti uf guddisuufi akka kaampanii tokkotti uf guddisuufi humnoota akkana ofirraa eeguu qabna waan lamaafi tokko ummata keenya jechuun namnu saamuuni waatuma hin yaadamne kun mirga namummaa cunqursuudha. This is a human rights abuse jechuudha. Lammaffaa immoo usually process kana keessatti biyya balleeffamuu qaba. Biyya balleeffamuu qaba jechuun rakkoo baay'ee gara climate change siin fidaa. Amma fakkeenyaaf we can example Gujii keessatti fudhachuu dandeenya. Kaampanii guddaa jira miti Midrock kan jedhamu. Kuni akka example tokkotti kaampaniin tokko namni dhuunfaa tokko mootummaa wajjin hidhateetiin dhufeetiin lafa sassaameetiin lafni kuni akka funduratti akka fayyadamuu hin dandeenye uummanni sun akka miidhame qabeenyi sun uummata kanarra saamameetiin gara nama tokkotti moo biyya tokkotti deemeetiin maybe mootummaan xiqqoo sheerii isaa keessaa fudhateetiin humna kana fakkaatu. Kun immoo languagein isaa imperialismii jedhama. Humna imperialismii kan jedhamu. No amma advocacy keenya keessatti immoo yeroo mirga Oromoo falminuu yeroo deemnu dhugaa yoo dubbanne humna imperialist kana itti deemneetiin humnoota Ameerikaa kan jedhamu Yurooppii keessatti illee biyya adda addaa kan jedhamu itti deemneetiin mirga keenya kadhannaaf. Dhugaa yoo dubbanne biyyoonni kunniin dhufaniitiin kan isaan barbaadan yoo danda'anii fi waa'ee mirga keenya dhiisaniitiin nu saamuus danda'an isaaniyyuu. Fuulduratti iyyuu isaan ofirraallee ammallee irraa yoo yaadne isaan illee ofirraa eeguudha akka Oromoon dhuguma bilisoomuu dandeettu namni kan nu saamu namni kan nu ajjeesuu barbaadu namni dhokateetiin waan tokko fakkaateetii kan waan biraa nurraa barbaadu anything kan imperialist ama violent agenda kan ofirraa qabu ofirraa eeguudha jechuudha. Ayyee boqonnaa 3 keessatti boqonnaa dhumaatan si gaggaafachaa deema. Waa'ee jireenya naamusaa fi siyaasa fayya qabeessa yookiin galma dhugaa biyya tokko akka yaada sanada keetii kana keessatti ibsitee jirta. Mee gama sanarratti dhuguma gara galma dhugaa tokkotti waan deemaa jiru sitti fakkaata akkamii akka yaada keetiitti Oromiyaan yeroo ammaa kana? Yaada baay'ee cimaadha moo gaaffii baay'ee cimaadha yaadu yoo dhugaa dubbadhee fi maaliif beektaa uummanni tokko cunqursaaf roorroo akka nu keessa bulleetiin jiraataa jirru yeroo jiraatu namummaan society sun hawaasni sun moo dhuguma fayyinni kan qalbiif kan sammuu uummanni sun ijaaramuuf guddachuuf deemuun baay'ee nama dhiba. Hin miidhama uummanni sun. Kanaafuu fakkeenya tokko sii kenna. Haasaa tokko keessa just hiriyaa tiya wajjin guyyaa tokko haasaa ture. Maannaan jettee waa'ee Oromiyaa haasaa turre. Maannaan jettee osoo waraanni hiikkatee waraanni bilisummaa Oromoo jettee waraanni kun hiikkateetiin uummanni kan du'aa jiru nambarri isaa gadi yoo xiqqaate hoo. Uummanni ima dhuman beeka jetti. Uummanni ima jeefama. Garuu kun amma nambarri isaa guddaadha osoo xiqqaate hoo. Kun baay'ee natti dhagahame. Maaliif akka deebis ta'a gaafii kan keetii fi gara akkamitti yoo jennee fayyaa yeroo qabdu uf beektee mirga guutuu kan kee barbaadasiifillee maatii kan keetiifillee hawaasa kan keetiifillee. Fayyaa fi dhuguma namummaan kan kee baay'ee yeroo miidhamu bakka yoo jiraates yoo duutes garaagarummaan qabu. Miti akkanatti yeroo ofii fi hawaasa kee ilaaluu qabdu dhuguma fayyaan uummati kee fayyaan uummati kee
caccabaatiin deemaa jechuudha. Kanaafuu gaafii kan keetiif yeroo an deebii kennu sanada kana kan dafeetiin gabbaasuu barbaade akka qabsaa'aa tokkotti kan qabsoo kana keessatti hirmaadhee kondiishiniin kun baay'ee kan waan nama yaaddeessu waan ta'eef. Kondiishiniin kun amma dhuguma namni qabsaa'aa jira. Namni hanga danda'e abdii kutachuu dhiisuu fi uf eeggataa jira. Kunis hin jira. Kanas hin jiru jechuu hin danda'u. Garuu gara biraanillee miidhamaa jirra akka sosaayitii tokkotti. Keessi keenya jabinni keenya miidhamaa jira. Kanaafuu akka miidhamne sanadaan kun akka abdii tokko kennuu fi tattaafataa jira. Tolee galatoomii boqonnaa afur irratti waa'ee kireeffattoota konfederaalizimii dimokiraatawaa fi ijaarsa abbaa biyyummaa kan jedhu sana irratti illee dubbattee jirta. Mee gabaabsi dhumati boqonnaa afur kana xiqqishuma ishee ifa godhii darbi. Dafeetiniin wanni godha. Basically difference tokko qaba. Mootummaa saba jala buluu fi yaada siyaasaa democratic confederalism jala buluu. Actually garaagarummaa baay'ee qaba. Garuu tokko isaa fookasii guddaa yoo itti kennine akkam jennaa mootummaa saba jala yeroo bultu asirraa gad bulama. Seerrii fi safuunii fi everything asirraa dhufeetiin hin himamta. Ati hawaasa taatee keessa jiraatte hin himamta. Akkana godhaa, akkana godhinaa, seerri akkanadhaa. Keessatti ni hirmaatta. Filannoon hin jira, waan akka tokko hin jira yoo dhuguma biyya dimokiraasii tokko ta'e. Garuu baay'inaan even the best democracies kan jiraatu mootummatu jiraateetiin siif hidhata jiru kan ka'e. Amma kan nu jedhaa jirru gadirraa haga olii akka deemudha. Uummanni ganda tokkorraa jalqabeetiniin uf haa qindeessu. Ganda sana keessatti fakkeenyaaf istiriitii tokko yoo fudhanne immoo ganda tokko yoo fudhanne namni uf qindeessee ganda kana keessatti maaltu barbaachisa? Nu maybe education ta'uu danda'a. Staatusiin durba maalinni as keessatti durbi maal barbaadan? As keessatti dargaggoon maal barbaadan? As keessatti qotee bulaan maal barbaadan? As keessatti warri qabsoo hidhannoo keessatti kan miidhamee kan jiraate maal barbaadan? Jedhaniitiin tokko addaan babbaasaniitiin bulan. Achirraani gandarraa hanga qabalee maybe ol deema. Achirraani gandi tokkos qabalee tokkos waan hunduma tokkos namni kan isaa fi waan isaan mari'atanii. Gandarraa gara godinaatti jechuudha. Qabaleef gandi tokko waan ta'aniif. Kanaadha. Maal fakkaatu kun immoo siistama gadaa kennan fakkaatu. Akkas. Hanga guddateetiin yeroo barbaadne akka saba guutuu Oromoo tokkotti walitti dhufneetiin haasawuu hin dandeenye. Garuu kun yeroo barbaachisaa ta'e malee. Oromoo guutuu walitti dhufteetiin saba 50 miliyoon kanaaf murteessu osoo hin taane namni ofiin jiraata uf bulchaa achirraan yeroo mariin barbaadame akka sabatti akka saba guututti walitti dhufan jechuudha. Basically chapter 4 structure isaa keessa isaa akkatti namni uf qindeessuu danda'u example keekina tokkoon boqonnaa afur yeroo laattu deemteetiin ganda kee keessatti uf qindeessuu jalqabuu hin dandeetti jechuudha. Ayyee galatoomii ulfaadhuu ibsa bal'aadha kanatti nuuf laattee jirtu. Egaa boqonnaa 5 keessatti waa'ee bilisummaa dubartootaati kanatti sanada keerra barreessite. Isaan keessaati immoo barreessituu Dookter Kuwwee Kumsaa barreessituuf qabsooftuu mirga dhala namaa fi akkasumallee aartistii Ilfinesh Qannoo caqastee jirta. Achi keessatti mee yaadimti boqonnaa 5 kun waa'ee bilisummaa dubartootaa kana atumti ibsi. Tole ayyuutiya. Dhugaa dubbachuuf I think kan Ilfinesh Qannoo osoo baay'ee jaaladhuuni sirbasii baay'ee jaaladhaa seenaa isin kan qabsoofte kan lafa nuu kennite baay'ee kabaja garuu just uummanni daawwattoonni akka dogongorree fi keessan jiru waa'eenis wanni kana keessatti garuu yaada baay'ee dansaadha kan ati kaaste kan kuwee maaliif akka keessa jiru fakkeenya tokko kenne. Fakkeenya kana ni kenne yeroo fiilmii kana hojjedhaan ture kuween keessatti hirmaataa turte aadde kuween keessatti hirmaataa turte seenaa wayinaaf himte isin yeroo qabsoo keessa turte adda bilisummaa Oromoon yeroo ganda isii dhufeetiniin ganda san bilisa baasee waa'ee dubartoota kaasteetiin gaafatte. Dubartoonni hoo bilisummaas barbaadde bilisummaa addaadha kan biraa kan fakkaatu barbaadde bilisummaa saba guutuu irraa kan qabiyyii biraa qabu barbaadde jetteetiin gaafatte. Deebiin immoo kan isiin argatte kan natti himte guyyaa sanarratti eegii kanas sanadaa keessatti bal'inaan ibseen jira. Eegii jedhamtee himamtee jechuun duraan dursineetiin akka saba guutuutti bilisa baaneetiin achirraan waa'ee dubartoota haasa'uu dandeenya jenne.
jette jedhamee himamte. Kun immoo loojikii fakkaata. Miti? Jalqaba bilisa baanee san booda waa'ee dubartii. Garuu yeroo laaltu sanada keessatti illee akkana jedheen jira. Yeroo laaltu sirrima fakkaachuu danda'a. Maaliif ati Oromoo taate, durbas taate, dhiiras taate, sabni kan kee, eenyummaan kan kee yoo cunqursa bororoo jala jiraateetiin bulaa jiru, ati akkamitti bilisummaa argatta? Jireetiin yaadamuu danda'a. Sirri fakkaachuu danda'a. Garuu waa dhaba yaadni kun. Maal dhaba? Wanta kana keessatti bal'inaan haasa'ee jira. Mee dubbisaatiin ni ilaala. Gara deebii kan kee deebi'uu waan barbaaduu fi haalli dubartoota maal fakkaata jetteetiin. Sanada keessan waliin wal qabate kaastee tuqxee jirta waan ta'eef waan xiqqoo ibsa irratti akka kennitu barbaade. Kuni yaadni kun yoo jiraate jechuun dura bilisummaa arganneetiin gara dubartootatti dhufnee bilisummaa ilaala jennuuni waan sirrii hin taane lamaanuu tokkotti karaa tokkotti yeroo tokkotti maaliif ilaaluu qabna yeroo jennu humni yaadni miiraanii seenaanii cunqursa kan saba tokko kan cunqursa haala dubartoota kan cunqursu duraan durseetiin irraa dhufa. Akkana argyuu godha. Theoriin kun yaadni siyaasaa kun akkana argyuu godha. Osoo sabni tokko cunqurfamnee dubartootatu cunqurfame jedha. Haalli sabni tokko cunqurfamutti haalli sun duraan durfameetiin dubartootatti irratti ta'ee ture jedha kun. So ati biyya kee yoo bilisummaa state violence jalaa kaasuu barbaadde osoo dubartoonni jalaa hin kaafamne cunqursa jalaa biyyi kan keeyyuu walaaba ta'uu hin danda'u bilisummaa argachuu hin danda'u jedhu yaadni kun. Immoo haala dubartoota yeroo argu uummata kee keessatti hawaasa kee keessatti saba kee keessatti dhuguma yoo isaa dubbade ati baay'ee anaafatti baay'ee wal beekna gaafii kanarratti interview kana alatti haasaa kana gaggeessine hin beekna haala kanarratti dubbattee hin dubbanne hin beekna yoo jennee dubartoonni 1 2 3 4 5 7 dhibbas yoo taate gabaabteetiin yoo waa godhaa jirtu hanga dandeettii dubartoonni Oromoo hojjechuu danda'atti hojjechaa jiran. Maaliif sodaatu jira. Sodaan kun dubartoota qofa keessaa dhufaan jiru. Society'n keenya dhuguma yoo dubartooti kaateetiin waa gootu yoo of beekteetiin waa hojjechuu barbaadde miidiyaarratti yoo argamu barbaadde bakka waa hogganuu yoo barbaadde gadi buufamti. Kun immoo dubartoonni hundumaa hin beekan. Anaafatti illee beekneetiin as taa'aa jirra. Kana keessa dabarreetiin as taa'aa jirra. Kana jechuun guufuutu jira society keenya keessa dubartoonni akka guddataniif. Kun immoo dubartoonnis miidhamanii eenyuun kan biraa kan miidhamu dhiiras hin miidhamanii society'n guutuu teenna hin miidhamti. Maaliif dubartootatti kun kan guddinnaanii ijoollee kennaa kan guddisu miti. Ijoolleen tokko waan ati jettuu mitirraa kan waa baratu waan ati gooturraa akka ati jiraatturraa. Kanaafuu dubartoonni keenya jabaatanii bilisummaa ba'aniitiin waan akka barbaadanitti jiraataniitiin humna guutuu isaa wajjin waan barbaadan kan dinagdee keessa taa'e siyaasa keessa taa'e hawaasummaa keessa taa'eetiin yoo hojjette hawaasni keenya lafa kenna ajaa'ibaa argata kanarra. Ijoolleen keenya dargaggoon keenya bakka hawaasni guutuu keenya fayyina wayii argatti. Because humni kan dubartoota keessa jiru kan cunqurfamaa jiru humni kan yeroo gallakkifamu jiruu hawaasaaf kan kennuudha. Sigaree waan jedhu. Immoo dhiirri yeroo namni tokko even we can take Abiy Ahmed fudhachuu dandeenya. Warroota kan qawwee qabataniitiin nama mana hidhaa keessatti uummata Oromoo ajjeefaa jiranii torture kan godhaa jiranii examples fudhataa jiranii. Kan miidhaa irra gahaa jiran yes hin miidhama. Kan miidhaa hojjetaa jirullee hin miidhaminillee. Kanaafuu dhiirri illee cunqursa wayii jala jiran yoo dubartoonni bilisan ba'an. Akkasii kuna. Tole galatoomii dhugaa ibsa bal'aadha. Waa'ee qabsoo hidhannoo irratti siyaasa Oromoo yeroo ammaa fi walumaa galatti Itoophiyaa keessatti gaaffii uummanni kaasaa jiru keessaa inni tokko uummanni yeroo ammaa kan inni barbaadaa jiru karaa nagaati. Marii karaa nagaas ta'u waanuma fedheen karaa nagaa kan uummanni barbaadu jiru. Egaa maaliif qabsoon karaa nagaa filannoo gochuudhaan Itoophiyaa diimokiraatofte ijaaruun gufuu guddaa biyya keenyaa ta'e barreeffamni kee yaada kana wanti hin taane qaba? Qaba sirriitti qaba. Ayyee ibsanuu kennitu. Itoophiyaan biyya kan qawween ijaaramteedha. Afaan qawween ijaaramte. Jalqabuma isaa. Jalqabuma isaa. Sanarratti immoo amma ani namni qabsoo hidhannoo barbaade nagaa jibbeetiin miti. Mootummaan tokko mootummaa Itoophiyaa qofa miti mootummaan sabaa hundumaa
aayidiyaa tokko akka uummata bal'atti ga'uu barbaadan. Maal barbaadanii? Nu qofa armiin mootummaa tokko qofa malee hidhannoo qabaateetiniin kan biraa yoo qabaate namni suni nagaan barbaadu. Si shororkeessu dhufaa jira, si ajjeessu dhufaa jira akka uummanni akkasitti hubatan barbaada. Garuu kan duraan durseetiniin nagaa uummata keenya dhabsiisee warroota uummata Oromoo kan mirga ofiif qabsaa'uu barbaade hidhatee mitiidha. Isaanis jechuu dandeenya nuyi anis keessa jiraatu illee keessa jirta hunduu keessa jira. Nuyi wanta nu ajjeesuuf dhufaa jiru argineetiniin akka nu du'uu hin barbaannu. Kanaaf ilmi namaa tokko yoo du'uu hin barbaanne jirutu keessa jira jechuudha. Ilmi namaa amma qabsoo nagaa yoo barbaanne wanti ati qabsoo nagaa itti qabsaa jirtu I don't know yoo sirriitti jedhaa jiru garuu kan fuula kee fuuldura jiru kan itti qabsaa jirtu keessa isaa namummaa wayii qabaachuu qaba. Innu nagaa ta'uu barbaaduu qaba. Haga amma ani Itoophiyaa keessatti argee hin beeku kana. So yoo qabsooni namni tokko qabsaa jiru yookaan akkuma tikaasisanii keessi isaa nagaan fakkaanne utuun jaallatiin qabsoo hidhannootti gortaa jechuudha. Mirga tokko hin qabdu. Jechuun mirga osoo hin taane filannoo tokko hin qabdu achuma deemtaa jechuudha. Filannoo tokko hin qabdu kan biraa kan jechuu barbaade waan kanarratti qabsoo hidhannoo hidhachuun yeroo ammatti by the way gaafiin hiikamullee jiraachuu hin qabu. Qabsoo hidhannoo hiikamuun jiraachuu hin qabu. Yoomiyyuu jiraachuu hin qabu. Oromiyaan bilisummaas baateetiniin karaa barbaadetti karaa referendumii independent republic taane moo karaa yaada sanadaa kanatti democratic confederalism jala bunnee moo bakka Itoophiyaan maybe democracy taateetiniin keessa bulleetiniin yoomiyyuu qabsoo hidhannoo hiikachuu hin qabnu daangaa keenya hiikachuu qabnu uummata keenya hiikachuu qabnu kun dirqamaadha. Hiikachuun kuni it's not right. It's wanta yaadamu it's not sammuutti illee yaadamuu hin danda'amu. Haala addunyaa kana yeroo ilaallu, haala biyya kana yeroo ilaallu fi haala keenya yeroo ilaallutti immoo namni tokko qabsoo hidhannoo hidhatee qabsoo hidhannoo barbaadeetiniin isaantu irra caalaa nagaa qaba kan 4 kiiloo keessa taa'aa jirurraa jechuu danda'a. Okay, tole galatoomii. Boqonnaa 7 irratti keessatti waa'ee amantii tuqtee jirta. Barreeffama 9 boqonnaa 7 keessatti dhimma amantii kana irratti barreeffama kee keessatti kan eertee yaadi marii barbaadu maal fa'aadha? Kan namoonni irratti osoo miira keessan galiin karaa amantii jechaadha wal hubachuu qaban jettee yaaddu maalinni? Galatoomii gaafii kanaa fi dhugaadha amantii irratti dubbachuun maybe akka sanadhaa kana keessatti jedhee maybe amantii fi waa'ee bilisummaa dubbatu baay'ee miiraa nama uummata keenya keessatti dhugaa. Garuu kan amantii kanarratti is very idea baay'ee salphaadha. Immoo idea kan Oromoon wajjin bulteetiniin kan keessatti arguu dandeenyutti kun waan haaraa miti. Ideyaan kun. Ideyaan kun nagaan walii buluu qofaadha. Amantii barbaade ta'ii amantii barbaade ta'eetiniin ani amantii kan kiyyatti karoorri amantii kiyya qabadhee fi karoora amantii kan kee jijjiiru ta'uu akka hin taane. Siigalee kiyyaan bulee ati isaan kun bulee ati isaan keetiin bultee waliin jiraachuu hin dandeenye. Kanuma qofaadha. Ani ka'eetiniin karoora jiru karoora ijaarsa wayii amantii kiristaanummaa kana keessatti kun baay'ee jira. Islaamummallee kana kun baay'ee jira. Ka'eetiniin ijaara tokko churchis ta'ee waan ta'ee ijaarsa tokko ijaarameetiniin karoorri galmi ijaarsi kuni maalinni namoota gara kiyyatti jijjiiru. Kun immoo humna siyaasa fayyadamta, dinagdee fayyadamta, waa baay'ee fayyadamta. Yaada kana uf qorreetiniin yoo dhiisne amantii keenya hin balleeffamaa jedheetiniin gaafadhaa jiru uummata. Maalii fi karaa sanii yoo baay'ee itti fufne walloluun hin jira. Walmoofachuu walitti aaruu waan akkasii uumamuu danda'a. Kanaaf iyyuu ati san kee kabajattee ani isaan koo kabajadhee walii wajjin jiraachuu dandeenyaadha. Tole boqonnaa 8 irratti sirna addunyaa haaraa tokkotti makamuu jedha. Dippiloomaasii uummataa walumaa galatti yaada boqonnaa 8 kana gabaabsiidhumati uummataa fi sheerii noo godhe. Dippiloomaasiin waan barbaachisaadha biyya tokko taateetiin. Immoo yaani siyaasaa Democratic Confederalismiin kuni kan jedhu mootummaa sabaa yaada san dhiisnee ijaarsa san dhiisnee maaliif nu miidhuu danda'a jenneetiniin okay sana booda dippiloomaasii keessatti akkamitti hirmaanna yoo mootummaa sabaa tokko ta'uu dhiisnee garuu saba taanee daangaa keenya eeggannee society keenya akka jiraate gooneetiniin
akka jiraate gooneetiniin akkamitti dippiloomasii keessa jiraanna. Fakkeenyaaf even Somaalilaandii fudhachuu dandeenya. Somaalilaandiin isa functioning country biyya kan jiraataa jirtu mootummaa qabdi waan hundumaa qabdi. Garuu UN'n akka biyya tokkotti hin fudhanne biyya kana. Kanaaf dippiloomasii keessa hirmaataa hin jirtu jechuun hin dandeenyu. Garuu dippiloomasii kan official fakkaatu kan namni baay'ee hawwii isaarraa qabu UN Security Council fa'aa keessa ta'u waan kanarraa hawwii ta'uu danda'a. Uummata tokkoof kan wanta kana yeroo dhabdu. Garuu hawwii kana yoo dhiisne gara biratti yoo ilaalle dippiloomasii namoota biyyoota fi saboota kan qabsoo kennaa hubachuu danda'u, jaalachuu danda'u, kan fira dhugaa nuuf ta'uu danda'u wajjin hariiroo uumuu hin dandeenya. Warri Kurdistaan tokkodha. Warri Kurdistaan dhumarratti wanta kana hin jedha akka isaan gargaaranii sanada kana qopheessuu fi kan akka gabbaasnuu fi garuu immoo yaadni Democratic Confederalism isaanirraa uume hoggana isaanirraa uume political theory kun isaan wajjin example tokkodha. Garuu there's many examples addunyaa keessatti garuu kan jedhu yaadni diplomacy kun addunyaan jijjiiramaa jirti. Nation stating kun kan jedhamtu jabas fakkaatteetiniin karaa lolaa moo karaa kapitalizimiin deemee kan society moo ummata wayii kan diiguudha moo planetii erzii kan irra jiraannu kana ibiddaan gubuudha because kanatti waan hundumaa barbaanne bitanne ijaarne maal jennetiniin erziin kun jiraachuu deementu. Kanaafuu addunyaanii gara ilaalcha haaraatti deemaa jirti. Ilaalchi haaraa kuni dippiloomasii keessaa hin qaba garuu haala biraan qaba firummaan qaba. Anaafati deemneetiin biyya kam haa lollu osoo hin jenne biyya kan haa lollu osoo hin jenne kana diploomasiin yeroo amma Ameerikaan dhufteetiin Itoophiyaa wajjin teetteetiin kottu Somaaliyaa haa lollu jetti. Isin gargaara. Isin gargaara. Diploomasiin amma akkanaadha. Deemteetiin even kaateetiin Austraaliyaa fa'aa deemteetiin kottu wanni mineraala koolii kan lafa kana kan keessa jirtu baasuu barbaada. Kun immoo erzii balleessaa hin ta'u rakkoon hin jiru hin baasna kuni diploomasiin amma. Akkamitti kiisii kiyya akkamitti furdisa. Diplomasiin amma. So diplomasiin haaraa kuni akkam jedhama wanta nagaa irratti wanta nagaa namaaf buusu wanta dhuguma hawaasa tokko guddisuu irratti sanirratti focus haa goonu. Ati yoo resource tokko kan qabu yoo barbaade anis kan yoo barbaadne nagaan haala kan nama cunqurse haala kan nama hin saamne waliin walitti dhufneetiin haasofneetiin walii jijjiirra. Moo ati yoo gargaarsa wayii barbaadde maybe fakkeenyaaf yoo sochoosni lafaa biyya tokko mudatee fa'aa gargaarsa yoo barbaadanii wal gargaaruu hin dandeenya. Garuu wal gargaarsi kuni beezin isaa safuu wayii qabaachuu qaba jechuudha. Diploomasiin haaraa kun. Basically boqonnaa kana yoo xumureetiin gabaabsee hime diploomasi hin dhabnu. Biyya mootummaa sabaa yoo dhiisne haala Democratic Confederalism kana yoo deemne diploomasi for diplomatic world addunyaa diploomasi keessatti hirmaachuu hin dhabnu garuu haala fi bifa addaan haaraan deemna. Hayyee galatoomii ibsa bal'aadha kanatti nuuf laatte mee boqonnaa 9 xumurarra ga'ee jira. Hanqina barreeffama kanaa fi hojii fuuldura jiru irratti mata duree kanaan wal qabatee hojii gara fuulduraa hojjechuuf itti fufuu fi deemaa jirtu maali? Bu'aan hojii kanarraa immoo uummanni Oromoo eeguu maali? Kana lamaan bareechiiti ibsa bareedaatti nuuf kenna. Tole si kennaa yuutiyya. Baay'ee galatoomii. Ani waan sadii lafa kaayee jira. Akka hojii fuulduraa nuuf ta'u kan uummata Oromoos jira kan kiyyaas akka nama tokkotti akka qabsaata tokkotti hin jira. Lamaanuu isin ibsa. Akkasii miti gaafa tokkoffaa of keessatti gaggaafachuu. Yaanni kuni yaanni baay'ee nama of qorsiisuudha. Ani qoradhee uffannmeetiin as ga'e yaada kana deeggaruufi. Mootummaa saba dhugumaa dhiisuu hin dandeenya jenneetiin of gaafachuu qabna. Mootummaa saba yoo itti fufneetiin yoo jala bullee kan haaras ta'ee maaliin miidhaan isaa hubachuu qabna. Yoo itti fufna jenneetiin konsekwensi isaa hubachuu qabna. Yoo dhiisne wanta kana yoo ijaarree akkamitti of ilaaluu qabna of gaafachuu qabna. Dubartoonni yoo bilisa bahuu qabna. Amantiin yoo nagaa waliin taa'uu qabna. Maaliin kan ani sooretti si ayyaantu si Abdulla namni hunduu of keessatti akkam ta'uu qaba. Nama akkamii ta'uu qaba. Of keessa ilaalleetiin of jijjiiruu of guddisuu of jabeessuu yaaduu qabna. Namni sabni tokko maalirraa jalqaba nama isaarraa jalqaba. It's material based nama isaadha. Namni isaa yoo fayyaan qabaanne namni isaa yoo jabinna hin qabaanne sabti hin jiru. Akkasi. Mootummaa sabni hin jira jedhaniitiin sabni hin jira jedhe garuu mootummaa sabaa ni saba miti. Mootummaa sabaa mootummaa sabaadha. Karoora ofii qaba. Sabni garuu jiraachuu fi uummata kan jiruu qabu qabaachuu qaba. Kanaaf nu gara jiruutti of guddisuu gochuu fi tokkodha. Immoo
haasa'u wanta yaada sanadaa kanarratti haasa'uuf wal falmuudha. Tarkaanfiidha kun. Kuni bakka kan qilleessa keessa jiru qofaa miti. Teetteetiniin mana kee keessatti mana buna kee keessatti yeroo barcaaf teettanii yeroo salaata keessan fixxanii yeroo churchii keessaa bahatanii kana hunda keessatti waa sanada kanaa discuss godhu haasa'u debate godhu. Kan akkanatti yaadni tokko akkatti guddatu karaa kanan ganda keessatti yeroo xaa'oo jechuun yeroo lafa qotuu deeman. Lafa qotuu yeroo deeman. Waan hundumaa karaa yeroo deemtanii. Yeroo gabaa dhaqan yeroo gabaa galan. Yeroo mana barumsaa ta'an. Waliin dubbachuu waa'ee sanada kanarratti waliin haasaa gochuudhaan sanadni kun tarkaanfachuu danda'a. Exactly. So tokko kan biraa kanaadha. Achirraan kan sadaffaa tarkaanfii irra geessudha. Guddinaan chaapterii kamiidha kan ilaalamu akkamitti tarkaanfatama yaadni kuni chaapter 4dha boqonnaa 4dha. Garuu waluma guututti gara tarkaanfiitti nama geessa sanadaan kuni. Ani galma hin gahee jedheetiniin hin yaadu yoo tarkaanfii wayii yaada tokko booda kaa'uu hin dandeenye. Yaadni qofa yaadni siyaasaa qofa homaa nuun godhu tarkaanfii malee yoo irra kenne garuu tarkaanfii tokkollee moo warraaqsi jecha tokkotu jira beektaa warraaqsi tokko yoo yaada siyaasaa dhabee warraaqsi suni galma yoo gahu warraaqsi yaada siyaasaa qabee galma gahus dhiisuu danda'a garuu yoo yaada siyaasaa hin qabne dhuguma galma hin gahu. Kanaafuu yaadni siyaasaas barbaachisa tarkaanfiin illee barbaachisaadha. Ani immoo maalirra narra eeguu dandeettanii anillee tarkaanfii akkamirra jiru kanuma sadana tokkoon kanuma sadana akkuma uummatatti garuu kan biraatti illee akka uummanni Oromoo karaa dhuguma we are revolutionary people. Qabsoon keenya warraaqsa dhugaadha. Warraaqsummaa kanii warraaqsummaa ajaa'ibaa keessaa qaba. Yeroo tokko na dhufee garuu I don't know maybe gara biraatti nurraa ce'a. Kanaaf immoo dhiyoo kanarratti warra kanii sanadaa kana qopheessuuf baay'ee nu gargaare barreeffamni isaanillee keessa jira kan kiyya qofaas miti. Warri Kurdishii kuni isaanillee as dhufanii beekanii wal hubannee wal barannee wajjin waa baay'ee haasofnee jirra asitti jechuun Naayiroobiitti anillee isaan bira deemuu fi qophaa'aa jira dhiyootti kun immoo saba keenya beeksisuuf qabsoo keenya beeksisuuf akka galma geenyutti tattaafachuu fi kun waan tokkodha garuu gara baay'een narra eeguu dandeetti gara aartii gara aktiivizii gara joornaalizimii yaada baay'een qaba. Anillee akka nama tokkotti karaa hundumaan narra eeguu dandeettanii jechuun sabni Oromoo karaa hundumaan narra eeguu danda'anii karaa joornaalistii, karaa aartii, karaa aktiivizimii, karaa dippiloomasii, karaa waa barreessuu nu beeksisuu irratti qabsoo keenya beeksisuu irratti warraaqsa keenya beeksisuu irratti immoo eeguu difeend godhuu irratti akka guddatu gochuun karaa hundumarraa na eeguu dandeetti jechuudha. Yaani tokko kan baay'ee anaa fi miiraa tokko yeroo yaada hojii kan fuuldura jiru yeroo yaadu sirba tokko kan keessa jiru gerreessa tokko kan keessa jiru kan jedhu yaa saba goota hedduu waan an taane sii qaba akka eenyu siif ta'u maaliin gara sii ga'u yeroo jedhamu akkanatti yaada miiraan kiyya akkana fakkaata yeroo saba kiyyaaf maal hojjechuu qaba yeroo jedhu kanaafuu karaa hundumarraa narra eeguu dandeettan akka saba tokkotti. Ayyee sooretti ibsa bal'aadha hedduu galatoomii dhumarratti namoota dhimma hojii kanarra sanada kana gaafa qopheesses gargaaruudhaanii namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate carraa dhumaa siif kennaa dubbadhu. Tole baay'ee galatoomii nama baay'eetu jira dhugaa dubbachuu fi asittillee himatanii fituuf hin danda'u garuu tokko isaa warri Academy of Democratic Modernity kan jedhamuun warri ijaarsa warra Kurdistaanidha. Baay'ee nu bira dhaabatanii baay'ees barreessanii jiranii sanada keessatti arguu dandeettanii maqaan isaanii eessa akka jiru sanada keessatti kan isaan barreessan jiran hogganni isaanillee waan inni baay'ee barreessanii amma mana hidhaa keessa jira Turkii keessatti kanaafuu inni mana hidhaa keessa taa'eetiin barreessa baay'ee gallakkisee barreessa sanadaanis yaada baay'ee fudhadhe waggaa lamaa fi waan isaa dubbisaan ture. Kanaafuu gara isaallee Abdalla Oshlaan jedhamu akka innis bilisaan hiikamu barbaada akkuma uummanni kiyya mana hidhaa keessa akka hiikamu kan barbaadu illee akka hiikamu barbaada. Immoo kan biraa kan sanada kan afaan Oromootti naa hiike galata guddaa qaba. Lataa Tammanee jedhama. Hojii baay'ee cimaa ture sanada kana afaan Oromootti hiiku inni immoo baay'ee tattaafateetiin akka uummanni Oromoo yaada kana argachuu danda'u godhe isatu galata guddaa qaba. Sanarratti immoo namni hunduu kan karaa qabsoo karaa yaada qabsoo na wajjin akkana bilcheesse
warri hundumaa warra kan hidhates kan karaa nagaas tattaafataa jiru waan namni hundumaa kan qabsoo kana keessatti tokkos wal argineetiin yoo haasofnee jirru sanarratti immoo hawaasa kana keessa jiraadhu kan yaada kiyya kan yeroo hundumaa ati nama tokko san keessadha. Yaadatanneetiin kan walii jijjiiruu fa'a kanatu nama siyaasa keessatti nama tokko kan jabeessu kanadha. Nama siyaasa kan jabeessu kanadha. So kanatti qabdan akka uummatatti immoo the last one Gullallee Media Global South kan jedhamni kan sponsor godhanillee sanadaa kanas co-produce na wajjin godhani isaanillee galata guddaa qabanii qabsooftuun kan sana duuba kana ijaarsa kan ijaarate biiftuu jedhamti. Isinillee galata guddaa qabdi. Dhugaa dubbachuu fi nama irraanfachuu danda'a. Garuu jeneraaliimatti guutumatti galatoomaa jettee jirta. Galatooma ulfaadhu. Egaa sooretti kadirree qabsooftuu mirga dhala namaa akkasumallee joornaalistii yeroo kee qaaliirraa yeroo nuuf kennitee nu waliin akkasitti afgaaffii yookiin maree waan taasiftee fi karaa miidiyaa keenya miidiyaa hedduu guddaa galatoomii ulfaadhu. Tole baay'ee galatoomii ayyaantu miidiyaa kan keellee baay'ee galateeffadha. Kanasitti na affeertanii guutuutti illee ulfaadhu. Tole hedduu galatoomii. Egaan daawwattoota Orni Miidiyaa qophi'an turtii sooretti kadir waliin godhee kan guyyaarraa kada fakkaataa torban keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.